Ashiita 1,500, 950, 850. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee Oromoo kiyya guutuu jirtu amantiin kutaana sooliin qoodini yeroo hedduu jechuudha namoonni hundi keessanuyyuu waa'ee shiitaa na gaafattan akkasuma namootni na ajajattan hundi isaaniitu ni jirtan. Shiinni akka barbaadanii fi hanga barbaadanii jira. Gatiin isaallee garaagarummaa hedduu qaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaam isin gaafadhe Oromoo kiyya akkasuma warroonni amantii biraa qabdan jirtu amantiif kutaana sooliin qoodi bahaa fi dhihaa kaabaa fi kibba. Kuni darbata isaa yookiin maqarabaa isaati baay'ee guddaa kan tahee fi akkasuma mootuyyuu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya ashiita uffadhee isin agarsiisu. Sababbiin isaa jechuudha darbata qofa shiinni ni godhatama. Akkasuma namni hafuura qaamni namaa kuni shitto sosoo tahee fooliin nama garaagarummaa qaba. Deebisnee waan ashaynee yookiin ammoo feestaalaan hiinee erginuuf jecha foolii godhata waan ta'eef ani shiita kana bitee fakkeenyaaf jechuudha isiniif ergee godhadhee erguu waan hin barbaanneef akkanumatti isin agarsiisa. Isin ka barbaadan qofa keessaa filadhaati. Shiittan garaagarummaa isaallee bara darbanni isaa kunoo hagana guddataa isiniin jedha. Baay'ee guddaadha. Kanama guddaati. Video irratti qajeelee isin mul'atu. Ani intala jechuudha. Baay'ee dheertuudha kun olaala lafa ga'ee jira. Argitanii? Kun darbanni isaa baay'ee guddaadha. Akkanattis darbatanii namni guddaa akka fedhanii uffachuu danda'anii kalarri kalara adda addaati. Kalara baay'eetu jira. Maaliif jennaani bismillah. Shiita yeroo hedduu na gaafattanii shiitiin isaa kana hodhamaadha jechuudha. Akkuma dirriyaa jira. Wanni isin sirriin hubachuu qabdanii shiitiin gogoraa hojii yoo barbaadanii ni jira. Garuu ammaa fi ka dhufee jire kunoo shiita ka 500 kalara 3 ka 850 kalara 3 hunda isin argisiisa. Ka 950 illee ni jira. Inni tokkoffaan kaani qarshii 1,500 isa kana isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Kalara keelloo yookiin asfara baay'ee bareedaa ta'e bifa israasii bunni wal makee akkasuma bifa warqiidhaan wal makee baay'ee miidhagaa kana na baay'ee natti tole. Inni kun ni jira isiniin jedha darbata yookiin maqarabaa isaati. Hin uffadhu shiita sababbiin isan uffanneefanii uffatuu hin barbaadu. Waan fooliin nama kamiituyyuu garaagara. Kalariin lammaffaa isa kana darbata qofa uffadhee haga inni guddatuu fi miidhagina isaa qofa kanarra argitan isin agarsiisa. Kunoo ija keessanii ilaala. Haga inni guddatu kam haga reefiti inni tokkoma. Shiitiin isaa ammootu isa kana baay'ee miidhagaadha. Akka isin barbaadanii kalara dabalaa isinii fida. Kunoo namoota hedduutu shiita na gaafattanii ramadaanafis tahee akkasuma iidaf namni maatii keessanii surprise gochuu heddan ammarraa itti qophooytanii shiita kanneen warri bitachuu heddanillee ofiifillee bitadha. Ka 3,000 illee ni jira, ka 2,500 illee ni jira. Carqii garaagarummaa isaallee isin agarsiisa. Wal biratti illee qabe kalara isaallee isin agarsiisa. Walumaa galatti ani godhee isin agarsiisa. Sababbiin isaa waan miicuu hin dandeenyeef wanni kun kanamaati. Godhee fooliin nama kamiituyyuu garaagara. Kanaaf waan erguuf feestaala keessa kaa'ee yookiin immoo waan ashagamuuf ka biyya alaa deemullee hin jiran jechuun nama dhufetti kanaa kenni jette ijoolleen hedduutu jira waan ta'eef daa'ima wajjin kennuu hin barbaadu, godhachuu hin barbaadu. Akkanuma maqarabaa isaa maqarabaa kiyyarraa iskaar birraan laala hedduu miidhagaadha. Kunniin sadiin hanga ammaa kan isin agarsiisaa jiru tokko zarii tokko 1,500 kunoo akka inni itti miidhagu ija keessanii ilaala. Baay'ee miidhaga jechuuf anumaayyuu natti tolee jira. Hedduu miidhaga. Namoonni barbaadan akka barbaadanitti uffachuu dandeettanii, feetan marachuu dandeettanii, feetan darbachuu dandeettanii. Sun filannoo keessanii isiniin jedha. Kun baay'ee guddaadha beeka. Kuni ka 1,500 sadiin hanga ammaa laale. Kalarri hedduutu jira. Akkasuma shiitiin hedduutu jira. Qarshiin isaallee baay'ee garaagarummaadha. Laaluu dandeettanii. Baay'ee bareeda jechuudha. Godhachuu ammoo dhiifama of kolchaa hin godhadhu. Amaana namaa waan ta'eef miicuu hin danda'u. Uffata aadaatu iyyuu waan ijoolleen godhuu nu agarsiisi jedhaniif uffadha. Shiitiin ammootu isin kun akkanatti uffata isaa isin agarsiisaa jiru. Uffachuu hin barbaadu. Ka sadiin hanga amma 1,500
Kun yommuu tuyyu 950 baay'ee guddaadha. Carqii isaattu garagara akkasuma diizaayiniin kalaqa isaa garagara. Kun 850 kalarriin isaa akka itti bareedu laala. Baay'ee mimmiidhagaa jechuudha. Namootiin dhugaan barbaadan bichaan Heloo Umurazaan lakkoofsa kiyya duwwaa 9 78 15 72 75 75 jechuudhaan na argachuu dandeettanii. Kuni 950 tarii qarshii kumallee ta'uu mala. Ani kabitee nama 950 itti aansuun kalara kanatu jira. Ka 950 illee kalara sadii filachuu dandeettanii. Kalara jaalattan hundi keessanuu tokko tokkoon hodhamaadha qophaayaadha. Shiitiin kun amma dhufe malee odoo viidiyoo kaleessa haadha makkoo sapiraayizii sanirra dhufe isa kanayyuu silaa wallaahi bitee fi ture. Garuu shiitiin kun amma dhufe order tahee jechuudha. Amma ka dhufe hodhamee laala. Baay'ee bareeda. Shiit akkana qaqashtii kanneen namoonni bitachuu heddan lakkoofsa bilbilaa duwwaa 9 78 78 15 72 75 WhatsAppii imo Telegram irra caalaa WhatsAppii odona dubbiftanii. Kunis 950 kunillee akkasuma jechuudha. Kalariitu garagara malee carqiin isaa tokko sinii galee alwaan isaattu garagara. Waaw kun faa akkam bareeda. Hundi isaa qallaalii kanan babbareeda. Shiit ammoo uffadhee fooliin kiyya odoo shittoo gafa dhillee urgaa'u ta'e akka qaama namaatitti jalaa ba'uun barbaadu. Uffanni kun uffata kaayamuu miicamu godhataa argisiisu laala. Baay'ee miidhagu ija keessanii laala. Akkana kunniin 950. Shiitii xixiqqaan hin jira. 500 illee karakasaallee hin jira. Garuu darbata wajjin ka qabu wayyaa jedheeti darbata illee addatti itti bituurra akkanumatti darbata isaa wajjin bituu isinii wayyaa. Namootiin akka ayyoon teessan jijjiiratanii barbaadan kunuu qallaan kanan bareedu. 850 qallaaliin bareedu beekaa. Shinni kunniin baay'ee gatiin isaa rakasaa. Anuu hagana rakasan seen. Lamaan isaa kun 850 jechuun bismillah ija keessanii laala. Carqiin isaa carqii bareedaadha. Akkasuma immoo kalarri biraallee ni jira. Kalaroota jiru isin agarsiisa. Kun shiitii isaati. Kun darbata isaati. Kuno argitanii baay'ee qashtii kan ta'e qarshiin isaa ammoo walirra lamaan isaatu 850 lamaan isaa jechuudha. Maaliif kun birrii kuma yookiin 950 kun 1500 warri jettaniif hanga xumuraatitti kalara kanaa isin agarsiisa. Namni isa barbaada shiita kana barbaadan lakkoofsa bilbilaa duwwaa 9 75 dhiifama duwwaa 9 78 15 72 75 WhatsApp Telegram hin dheebodhe bishaan dhugee isin deebi'a hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kun 850 garaagarummaa isaallee isinii hima. Kalara tokko naa hubadha. Inni kuni kalarra lamatu jira. Kalarri tokkichi lamatu jira. Baay'ee miidhagaa. Kunu baay'ee qashtiidha. Bifa baqqaa jechuun bareedaa tahee nama kenna biratti baratamaa tahee hedduu miidhagaadha. Inni kun lamatu jira. Namni barbaadan dafaa ajajadhaa heloo jedhaa isiniin jedhaa na kaayisiifadha. Itti aansuun kalara kana hagammaatti akka isinii mul'isaa jiru ka 850ti. Kun kalara kana kunis 850 diriyaa isaa wajjin yookiin shiita isaa wajjin jechuudha.
shiitii qashtii wayii taheedha. Dhugaa rabbii dubbachuuf wallaahi hin dadhabe dhaabataa oolu kun shiitii isaati kalara kana 850 itti aansuun kalara kana kalara jahatu jira. Namoonni ajajachuu barbaadan qofti dafaa dhaqqabadhaa isiniin jedhu odoo isin jalaan dhumatini. Kana warra daa'ima haa warra maatii keessanii bittan keessa bu'aa buuftanii fi maaliif jennaan ijoollee hedduutu daa'ima ajajate. Inshallah viidiyoo isiniif godha. Kuno inni kunillee kalarri kunillee akkasuma 850. Kunis akkasuma kalara kana uffadhe isin argisiisee jira lama jechuudha. Kalarri kun lamatu dhufe. Hundi isaatu kunniin 850 garaagarummaa carqii isaa isin himuu danda'a ni filattanii qopheessee hundaayyuu isinitti hima. Lakkoofsi bilbila duwwaa 978 WhatsApp Telegram email ajajadha. Kana qofa osoo hin ta'iin wantoota biraallee hundaafuu garaagarummaa isaa isin agarsiisa. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kalaroota tokko tokkoon isin agarsiisa. Kuni ka 850ti. Kunis akka screenshotiif isinii tolu ka 850ti. Kalara qofa filattanii carqii isinitti mul'isee diige. Kunis ka 850ti. Kun screenshot godhuu waan keessanii. Kunis ka 850ti. Kunis ka 850ti. Garaagarummaa carqii akkanuma laalaa isin ka birrii guddaati fi ka birrii xiqqoo wal caalu. Kunis ka 850ti. Hundi isaa darbata yookiin maqarabaa wajjiin meeqa takka 2 3 4 5 6 hundi isaa wal keessa jechuu ka fudhatte obboleeyyan tiyyaa daa'ima wajjiin inshallah wa ta'ala daa'ima illee waalanna mijate isinii waraaba. Kuni ammoo tuyyuu mashallah tabarakallah ka 950ti. Baay'ee furdaadha. Akkasuma kalariin magariisni kunillee ka 950ti. Namoonni barbaadan daddafaati isa kana heloo jedha. Kunis ka 950ti. Baay'ee qaqashtiidha jechuudha. Akka inni itti babbareedu ija keessanii ilaala. Mashallah tabarakallah. Hunda isaa ol fuffuudhee isin agarsiisee jira. Kunis 950 hedduu miidhagaan kuni. Kunis 950 inni sadeen jechuudha. Kunniin birrii 1500 kanneen akka inni itti bareedu ija keessanii ilaala. 1500 kunis 1500 akka isin ilaaltaniif. Akkasuma kunis 1500 baay'ee gugurdaa fi fufurdaadha. Argitan jedhee yaada. Garaagarummaan isaa carqii furdinnaa fi aslooma carqiiti. Hundi isaatu jechuun sadarkaan isaa akka qarshii wal caaluu wal caalaa. Akkasuma mootuyyuu ka 2500 illee ni jira, ka 3000 illee ni jira. Hundi isaatu akkuma qarshii wal caalu gatiin isaa wal caalaa. Sannan ajajanne yoo namni na ajajee naabiti naan jedhe isallee inshallah wa ta'ala qabadhee viidiyoo isinii fida. Wannan dhiisuun jiru sun horoomallee kana caalaa, miidhaginallee kana caalaa, furdinallee kana caalaa garaagarummaa qaba. Hundi isaa akka qarshiitiin. Ijoolleen fakkeenyaaf amma namni kana ajajate isinii galaami haawwalee isaaniitiif meeshaa ofii wajjin kana jechuu lama fi takka kana lamaa fi akkasuma ammoo kana tokko 1500 ajajjeef takka ammoo obboleetti ofiiti kana jechuu ka 950 kanaa fi akkasuma ammoo ka mana keessa jijjiiratu isa kanaa fi kana ajajjeef jechuudha. Isinii galee akkasuma haadha ofiiti ka 1500 kanaa fi ka mana keessa ka 600 kalarii garasiisan ajajjeef isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya namni kalariina ergen jiru shiitanuu bitii babbareeda qofa naan jedhanii jennaani ofii kiyyaa filadhee fi godhachuu ammoo hin feene na of kolchaa waan biraa isin jibbee odoon tahin uf isinii xayyaf yookiin uf isinii tuffadhe isinii galee maatii keessan jechuun uffata kana godhee deebisee ammuutu yoo feestaalan hidhee jedhe foolii nama dhuunfaa nama biraa waan qabaatuuf osoo shittoolee qabaadhe san hin feene foolii mahaaraya bitameen haa taa'uu fi
Kanaafi isin jaaladha isin kabaja horaa bulaa kun akkamii bareeda inshallah ta'ala anillee bitadhina irratti argitanii kunoo kunillee kiyyallee kam akkasiiti yeroo dheeraa yeroo hedduu godhadhe asiin durallee ijoollee argisiisee jira achirraa bitatanii fumaa laaliinuu filadhodhanii mee filannoon kalaraa shiitaa hoo kiyya akkamiiti namoonni jaalattan koomentiin like share gochuun akkasuma immoo tuyyuu maatii kiyya tahuun subscribe warri godhin subscribe godhaa hiriyoota teessanii share gochuun comment yaada babbareedaa koottaa meeshaa waan feetan ajajadhaa horaa bulaa nagahatti oromoo kiyya fayyaan faaya sin jaaladha isin kabaja.